Akkuma beekamu Abrish mana Ruutaa dhaqee Hermeellaa barbaadaa ture. Egaa Hermeellaa gaafa barbaadu kifilii hunduma gaafa babbanee ilaaluu hin dhabee jechuudha. Kifilii tokko keessa bichaa weezaroo Ruutaan cuftee taa'aa jirti turte sanaaf baay'ee aaree ture. Achi keessatti nan argadha jedhee yaadee ture garuu argachuu hin dandeenye. Ani dhugaa rabbii kana hordoftoota kiyyaa gaafa kifilii sana reebu inni jechuu viidiyoo isaa keessatti achi keessa jiraatti naaminaamin jee yaadeen ture. Garuu moo hin jirtu jechuudha seenee ilaalee bahee. Wanta kana Ruutaa fi Efreemi mucittii kana hin dhoksine jechuudha. Hermeellaadhaan isaan hin dhoksine utuu isaan dhoksanii jiraatanii yeroo barbaadu sana achi keessaa argachuu danda'a ture. Dammoo isaanis immoo akka kana fuuldura isaa dhaabbatanii ija jabaatanii nuti hin beeknu jedhanii akkas gisee inni cannaqamu jechuudha. Sanaafi egaa Hermeellaa rabbi bakka jirtutti nagaa haa go'uuni. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama azansiisti maaliif yoo jettanii fayyaa mataa ta'etu garuu hamma kana baddii sagalee ishee hamma kana balleessiti. Bichaa waa taatee akka hin jiraanne malee nagaa tanaan rakkoo hin qabu jechuudha. Amma hordoftoonni baay'een Efreemii fi Ruutaa shakkanii jiru. Isaantu oksee jechaa turan. Kunoo isaan immoo manni isaanii deemamee fattashamee ture homtuu hin jiru jechuudha. Abrahaamii deemee mana isaati yaa'u beektu kana duras keessa jiraachaa waan tureef mana haaraa miti. Akka iddoo jiru hundumaa ilaalee dhabe. Utuu jiraattee achi keessatti arguu danda'a jechuudha. Kanaafi mucayyoon kun ijoolleen kun lamaanii hin dhoksine isheedhaanii jechuudha. Meebii ofuma ishee isa inni Ruutaa faana akkas viidiyoo lamaan tokko hojjete aarteetu jaalala isaa keessaatii bahuu barbaaddee yookiin iddoo hayimaanotii deemtee sabala minaamanii deemtee achi taa'aa jirti ta'a. Meebii immoo dhugaa rabbii bicha waa taates ta'a hin beekamu. Dhugaa rabbii kana baay'ee nama sodaachisaa jechuudha. Namni gaafa akka kana zimmi'ee badu baay'ee nama sodaachisa. Bicha rabbi nagaa go'uuni ana akkasitti yaadee jechuudha. Meebii ofuma ishee of oksitee taa'aa jirti ta'a. Maaltu ta'a jettee ilaaluuf jechuudha. Namni tokko tokko amma fakkeenyaaf Abrahaam na jaallatamoo nan jaallatu jettee fattanuuf jecha akkas gochuus dandeessi hin beekamu. Meebii immoo waa taates immoo akkuma jiran hospitaala fa'aa seenuu dandeessi. Bichaa rabbi nagaa go'uuni bakka jirtutti jechuudha. Namni baay'een kan Ruutaa fi Efreemtu oksee minaamin jaanii kunoo inni deemee ilaalee mucaan kun immoo oduu nama agaa jechuudha. Abrahaam oduu nama agaa rakkoon